Bada boosi tapha beellama qabdu simoo'annaa saffina jabaan ataatti koraa jedhe simoo'achuu bala taroonni biyya qabaan oromoon beena jiraal jedha. Arabichi gudii godhe. Giitaroonni kiyya garii afaan oromoon dhageennee jira simoo'achuu mala. Jamaadha ataatti koraa jedhe simoo'achuu balaan. Simoo'annaan saffina sii tapha beellamaa qabu. Zamu maal fakkaata zamu. Arabichi waagaa argatte bartaaf kuma shaniin baate osoo dabiliin hin dhufin hin darbacate guyyaan kun hin ta'e. Ittiimi dabiliin dhufe. Maa boontaree ittiimi kaa 850 darbaa jedhin baabura miilii jedhin. Kina wala. Banani? Oh, masha Allah, masha. Leenca darbaa jedhinam. Maal jettaasi? Leenca darbaa jedhin ittiimi akkasumalee hin beeku oromoon dhufi. Qurxummii darban guyyaa tapha beellamaati. Arabichi baguma hafe kuma takka ba'a darban. Laa ilaaha illallah. Dhibba shan fa'a darban. Arabichi baguma hafe. Kunoo. Maasha. Muumee qofa si jaalata. Kuwan si jaalata. Okay. Arabichi beekatee sila biyya nyaachifte ma. Sila uummanni mana kolfoo. Maalidha asli? Tapha beellamaati Maarqoos. Tapha beellamaati. Arabicha sodaatee jedhama. Keessan sii barreessitee jirti. Giitaroota Oromoo hundaa keessan barreessiteefi? Guutuu garaa dubbisee jira wallaadha. An garuu giftii miti Oromummaa dubbisee jira. Dhuga Oromummaa fatii nama maadha. Haadha qabeenyati Oromummaa fi akkuma Oromoo ta'us taphattu malee dhugaa rabbeeti. Arge anuyyuu ragaadha. Hamza iyyuu barreessite sirkii Hamza harkaa buutee ilaalee reefiidha. Anallee boonaa jetta ati kabiraatillee boonaa jetta. Boonaa kana waan ana qofa waan fedhaati. Dhiiramuudhaatu boonaa jetta. Boonni sitti hafu. Fedhaati waan na qofa jettu ta'e ati dhiiramuudhaatu boonaa jetta. Laa. Hamza reefi kana wal finnee addaan nu dhoogan. Sodaa. Barreeffama keessaatti boonaa jechuun wayita isa arge. Tapha kee ilaaluuf gattu dheera neetworkiin adidee tajaajila inboksii gattu boonaa asalaamu alaikum minaamin jettan. Tapha kiyyanarraa nafin hafa minaamin jettan. Hamzaan bargiiltii keetin. Arabichi beekatee du'aama. Masha Allah. Congratulations. Baguma guyyaa kan argite. Viidiyoo waraabbataa jirta? Namatti miti. Sheer godhaa fi giiftaroota hundatti barreessiteefi jirti. Mucattii geejjii beellamaa. Illee barreesse, King Boy illee barreesse, Sabboona Argees illee barreesse. Nama baay'ee barreesse garuu kan itti boqotan Oromummaa fi Anaanitti. Sana qarree walitti akka itti barreesse sun amma.
أربعة كانت كم سديتي كان جيت أصلا مجرد ثاني أجا أجرا يا سنت شاري بدامي يا سنت والله يا سنت أدرس بعنا يا فتوه بارنا بلوك بس علي رمي جاي سامي برا رمي تبرد تي رمي مالكا رمي ملكا استنزرت كان فاسين كوريدا ياسين بو تبرد تي إيه بلوك بس يوم يارا تفين ساريكا دندي ما تشاري نودا فافي كونجو تبرد تي إيه فافي تبرد تي فافي كونجو تثوري رسا كماودي بشندر بايك كونه ونزانكم Oh, كشالن kumauli bashadar bayarin. كنا تفوتي بشندركم Sila umani kuma to gori bashamandar bine ora dibare. Ai, Mubarak injabe fadu bakka. Akkuma jaar sakke sabbarte gadde nalle ki sigara Mubarak me dia na sinje. مو بيجالك إن شاء الله Wallahi. Kadraye. Ganni bare dite ganni. ما هي تاسني Ganni bare dite. Ganni fa kadra shafi fa bare dine. كاني برس نفسي اللي برس في جرا كينجي بوي اللي برس في جرا Mi aho. مي اللي برس في جرا Warra bare dite fi fa gutu isa bilo godo fura. Ati ormu ma jetta ba jecha bare dite fi akkamitti afanta balkeetirra. Odoo Arabbichi sodaatu baate hoo. Jara na lecha darbaa dabil irratti lecha darbaa jarin. ما هي تاسني Lecha darbaa jarin dabiliidha. Abshir bakka. Namicha guyyaa kee balleesse. Ay, waa meeqa kassarte wanna. Ati bara gaafuma anaa rakkataa kana jaaladhe jettee firaankii hojjette kassarte. Jaarsa kee hin dhabde. Arabbichi guyyaa kee hin balleesse. Ay Oromoo. Sina maa kolfa. Oromoon garaa jabaatu eegale malee kolfa hundi isaa as jala taa'e. Jaalalan beeku Oromoo. أكل ثاني Yaa kolfa. Homaa miti. يا نندوب سفيا بيا بكل أبانة تفنى Akka dhugaa kee dhugaa rabbiiti. Namni feematii ta'u jaarsa ofiitii miti lubbuuyyuu dhabaara. Hammatu والله ممكن أكذب لا أسني ولا وكسني تسوي Wallahi sitti dhagahame. Koloof. Kunoo xiyyaara minamii darbaa jirti maal kolfa. Giirtaroota Oromoo keessaa qulqulluu warra akka maal kolfa galateeffatu warri kuusitu uffatee qalama jiidhaan qabadhu warra dhawaa kenne kan atillee guyyaa tokko guddattee tiri nama taata. Ishi? Wallahi. Abshir. Abshir sareetii tapha dhumaati. Eenyutti tapha dhumaati. Saadam waraabaa jira yoo nama. Inni haa waraabuuf itti maktee beela.
sumbar waan kennu nama waraabuu malee homaan kennu waa irraa bayan gurbaan nama waraabuu malee waa takka hin kennu gurraachatti himatte saree kana biloo goriitallee Sedih astai mata fitis. Meski. waan xiqqii dhagaatan hin qabdu abshir bakka leenca mubee san keessaa maatti maal qabaa deemita xiyyaafuu biyya baqaa jira miskiina rabbiiti warri birrii qabu siyaa taabi wootanii abshir garaan sin badin homaan ta'u ima jira guyyaa tokko naa tarti asli haa ta'e eenyutti maxxanaa tarti mucatti isinitti himattayyuu irraa haftanii maa haa taataniif isinitti himadha dhibbaaf dhidhama darbaa jedhin onnee takkaa fi bombolino parfiyuumi ittimi maasha allah wani dhufe gara maal fi dhufe eega darban leenca gadhiisaa jedhinam waan qabdan gadhiisaa adloona saadan taphaadhumaatti waan qabdan gadhiisaa jedhin walla waan naan iyyattanii dhufan gadhiisaa jedhin taphaadhumaatti waan naan iyyattanii dhufan gadhiisaa taphaadhumaatti jedhin waan naan iyyattanii dhufan gadhiisaa taphaadhumaatti jedheen baraa namni 8,000 oduuf dhaqe waa kennuuf dhaqe maal qof osoo rabbichi illee irraa qabe akkanumatti tumanti gadhiisa maasha allah sadigee galchoo goona isallee itti bareessite ammallee dabalaa jedhi sadigeen maal leenca gadhiisuu qabaamu leenca gadhiisuu qaba saadiqeen dhugaa keetti nama hundaa leenca kennaa oola mismiyaa hoo barreessite mismiyaa barreessite ismiyaan beeku jaartii xiyyeessa kan beektu yaa